Jireenyi biyya Arabaa kun ani wanti na gammachiise jecha warra dhiiratillee fidee nutti dabaluusaa qofaadha jechuudha. Maaluma qaba Saudi Arabiyaanillee karaa seera qabeessan akka Dubaay sanitti osoo warra dhiiratiifillee shamarran biyya Arabaa hundumti keessanuu filannoon keessan maammadoo dafqaan bulaa ta'uu qaba. Jireenya yeroo ijaarrattan maammadoo dhiiraa akka keechanii gola madaamii keecha biyya ormaa dhufee hojii jalqabe ta'uu qaba malee dhiira Itoophiyaa hin barbaadina. Dafqaan bulaan dafqaan bultuu barbaaddachuu qaba. Dafqaan bultuun immoo dafqaan bulaa barbaaddachuu qabdi malee Itoophiyaa keessa taa'ee isa birrii natti ergii akkas naa godhi jedhuun san barbaaddachuu hin qabu jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti baay'een ijoollee Itoophiyaa jechuudha warri dhiiraa. Warroonni amma dhufanii arganii shamarran maal akka hojjechaa jirtuu fi biyya ormaa maal akka ta'e baay'een isaanii hubatanii arganii jiru jechuudha. Yoo xiqqaate gimmaashni namoota jireenya biyya ormaa qammasanii jiru warri dhiiraa jechuudha warroonni Dubaay deeman. Ammallee immoo baay'eetu hafe jechuudha. Keessattuu ijoolleen hafanis dhufanii arguu qabu. Biyaansi hojjechuullee baatan ogguma tokko keessatti xabbafamanii hojjechuu qabu. Sijammar biyya ormaa gaanii waggaa tokkotti galuun eecha jira. Waggaa lamaan ofii adabatanii hojjechuu qabu jechuudha. Egaa asumarraa viidiyoo kana biratti wanti nani viidiyoo kana ol biratti qabee fideef maal yoo jettanii maal akka ta'e viidiyoo kana keessatti argattu. Isin laayik gochuudhaan hanga xumura nu wajjin turaasin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Egaa shama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isin jechuun asumarraan affeerraa keenyadha. Viidiyoon har'aan isinii qabadee dhufee viidiyoo ajaa'ibaati. Innillee maal yoo jettanii akkuman jalqaba irratti suuraa obboleessa keenyaa isinii maxxansee kan akkasumas ijoollee shamarran isinii maxxanse ni jira jechuudha. Isa jechuun koo maal isinitti fakkaate obboleessi keenya kun yeroo baay'ee hojjechaa dadhabaa dafqaati viidiyoo isaa poostii kan godhu jechuudha. Garuu haa ta'uti nuti immoo gizee viidiyoo wayii argine immoo irra guddina namoonni akka kootiitti yoo waa argitan koomentii dubbisuuf deemtan koomentumaaf jettanii bakka wayii garmaamtan yoo jiraatan ana jedha jechuudha. Innaa mucaa kana jala seenee tanan koomentii baay'ee dubbisaan ture. Koomentii san kecha koomentii san ol baasen iddoo kanatti fida jedheeni lakki fidu jedhee dhiisee tuffadhee jechuudha. Innis maalidha? Ani du'een bada malee jaartii afur fuudheen biyya Arabaa ergee ciisee nyaadha malee odoon du'e Dubaay hin deemu kan jedhudha jechuudha koomentichi. Na ajaa'ibuu keessa darbee nagarrame jechuudha. Innis maaliif si ajaa'ibee jechuu dandeessu? Koomentiin maal si ajaa'ibee jechuu dandeessu? Egaa maaliif isinitti fakkaate dhiirri tokko tokko akka harreetitti kan yaadu jira. Isiniif galee dhiirri tokko tokko akka harreetitti bara harreen akka namaa yaaddee namni akka harree yaadu keessa akka jirru beekamaadha jedheen fudhadha. Innillee maal seetanii isheen shamaraa sun inni amma ni fuudha erga fuudheen boodatti haadha manaasaa san biyya Arabaa ergata jechuudha. Isheen biyya Arabaa dhuftu suni mana haadha fi abbaa ishii dhufti. Alga abbaa ishiitti rafuu dhufti. Mana haadha ishii keessa bashannanuu dhufti. Akkuma jalqaba isiniif ibsuu yaaletti fi isinitti agarsiisuu yaale suuraa sanirraa namni hubate isheen shamaraa sunis gola madaamii keessatti hanga faanni luka ishii bilchaatutti hanga gubattutti dafqaa miti akkanatti irra dhiigni ishii gubbaarratti ol deebi'ee namummaan ishii dhumatee lafeen ba'ee of wallaaltee gajattutti hojjetti jechuudha. Kanaafuu sammuun kana yaadeenu baay'ee akka doofaa ta'ee fi gowwaa ta'een isa fudhadhe isiniif galee isheen shamarri inni haadha manaa godhatee garadii biyya ormaatti ergatu sunis obboleettii isaa ta'uu fi dandeechi, haadha manaa isaa ta'uu fi dandeechi, haadha isaa ta'uu fi dandeechi. Haadha manaa jechuun waa hunda jechuudha. Osoo sammuu yaadu qabaatee jabaadhee hojjedhee dafqee tanan haadha manaa koo biyya Arabaa hin ergudha. Jireenyi biyya Arabaa kun akkana ture jedhee nama yaadu ture jechuudha. Isiniif galee innaa kana yeroon sin hin jedhu namni jireenya jiraatee hin argine namni hojjetee too maallaqni garamiin akka dhufu ilmi namaa jireenya garamiin akka oofatu kan hin beekne haaluma itti dhufeen odeessa jechuudha. Inna shamarran biyya Arabaa jechuun ogeettii biyya Arabaa bilchaattuu biyya Arabaa hubattuu biyya Arabaati jechuudha.
Kana bichaa osoo hin taane ijoolleen dhiiraa amma dhufaa jiran ijoolleen hedduun dhugaa ba'aa jiru jechuudha. Maal dhugaa ba'u? Mucaa tokkoon arge maal jedhe dhiifama yaa Waaqayyoo balleessee jira. Maallaqa shamarranii biyya Arabaa nyaadheera. Yaa Waaqayyo naaf dhiisi. Edaa akkanatti maallaqa hojjetatanii fiduu jedhee dhugaa dubbate jechuudha. Inna dhiiga keenya tufnee kan hojjennee finnu sin jaaladha jedhee itti suqee arraba isaa damma irratti laaqee afaan isaa keessatti sukkaara qicatee qalbii ishii keessaa hatee waan hin jirre hundatti funaanee dhugaa itti fakkeechee ishiin illee namni akkanaa kun edaa addunyaa kanarra hin jiraa jettee haga ajaa'ibamtutti bira geechee gaafa inni itti waa dubbatu jaalala isaatiin kuftee lapheen ishii gaggabee waan inni jedhuun hundumaa lakki jechuunii dadhabdee waan qabdu gola madaamiti dafqitee dhiiga ishii tuftee humna ishii fixattee qaama ishii fixattee bifa ishii fixattee gaafa itti ergitu inni gaafa birri ishii irraa barbaadu san hundumaa irraa nyaatee xummuru abbaa ijoollee fuudhee haadha manaa kan qabu ta'ee hedduun ijoollee haala kanaan kan bu'aan jiru jechuudha. Garuu dhiirri maallaqa shamarran biyya Arabaa nyaatu akkasumas ijoolleen dhiiraa amma dhufaa jiru anis immoo tooftaa dhiirata fayyadama jettee shamarri maallaqa dhiira biyya Arabaa nyaatu walumaa galatti yoo biyya lafaa irratti illee yoo milkaanis garuu biyya samiititti ibidda bara baraa seenu jechuudha. Dhugaan siniin timaa jireenya lafarraatu yoo nama qortillee omaa miti foon namaatitu qorama malee lubbuu namaa miti jechuudha. Duniyaa darbituu jedhanii nama attaallalanii nama biyya ormaatitti dafqee gubatee fidu maallaqa isaa namni nyaatu dhugaan siniin jedha yoomillee hin milkaa'u kufaadha karaa tafaadha dadhabaadha yaaduu dhabaadha jechuudha. Galee kanaaf yaa shamarran keenyas ta'ee dhiira keenyas ta'ee haala kanaan dhiiga keechan tuftanii hojjettanii fiddanii maallaqni dhiiga tufamee haala kanaan dhufu wanta mul'atu irra ooluu qaba malee wanta mul'anni irra ooluu hin qabu. Dhugaan sinitti maan akka mataa kootti ani maallaqa miliyoota manadoo Itoophiyaa keessatti argadhee garaa nan nyaatu. Garuu maallaqni biyya ormaa kuni baay'ee garaa na nyaata. Garuu wanni isa keessaa muna gammachiisu yoo jiraate yeroo mana amantaa kennu yeroo mana amantaa tokko ijaarsa mana amantaati jedhee argee tokko waan qaburraa yoon qoode lubbuun koo baay'ee boqonnaa argatti keessi koo ni gammada. Sababiin isaa mana Waaqayyoo akkanatti dafqee hojjedhee kan fide kana mana Waaqayyoo yoon ijaare baay'ee na gammachiisa jechuudha. Garuu namaa kennee gillasabii tokko kennee zim jedhee namni tokko maallaqa sanarraa fuudhee gaafa itti taphate baay'ee na aarsa jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku bakka seeraan alatti namni tokko maallaqa biyya Arabaa gaafa narraa nyaate baay'een aaras baay'een cincaas jechuudha. Kanaaf shamarran biyya Arabaa teechanii nama Itoophiyaatiin gargaarra jettanii dhiiras haa ta'u shamarranis dafqitanii gubattanii yoo haadhaaf abbaa keechanii dadhabdoota nama hojjetachuu hin dandeenye yoo ta'een alatti quufaa dargaggeessa kaatee hojjetu dargaggeettii kaatee hojjechuu dandeechi tokkotti asii gadi maallaqa biyya Arabaa gubattan kanatti gadi naqinaan jedhan akka mataa kootti kuni gorsa obbolummaati akka nama tokkootti ani isinirra beekee miti kana fakkaata. Kanaafuu namni sammuu xiqqaa qabu fuudhee tanan haadha manaa koo ergadhaan ciisee maallaqa nyaadha jedha. Kuni horiidhaa gadiiti. Horii yeroo amma namaa ol yaada jechuudha. Marga yeroo dheedu garamtu marga qaba garamtu marga hin qabne jedhee horiinu adda baasee beeka jechuudha. Inni kun immoo kamtuu miidhamuu qaba jedhee adda baasee beekuu hin dandeenye. Akka mancaafa qulqulluuttis yoo ta'e dhiirri dafqee haadha manaasaa jiraachifachuu danda'a qaba jedha malee dubartiin dafqitee abbaa manaa jiraachifachuu qabdi kan jedhu hin jiru jechuudha. Egaa kana fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti dhuftii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee